lalu malu wali kabu mikisana tikka wali kabani samboda maarif masidu nedi samboda manuman araba hundu fe talatona fude isi nutille mata kenya fude bikbara no kajene dubbi kata kojan samboda polisi kenya tokko hagarte oru khaysa bichotona foto khasi ka foto arke bichotona arab tichttime kuno oru tenya fan nam tokko isi je arab tichti samboda polisi munir sura sancho fi abba gadi fam munir sura kana khasi sama mar jalan jenne difam منير كاز dana ma mi dubbatuna ma dage fedda mi manna bo dubbacha jirra abba gabar wani dubbanni dubbi si samu fi miti sura san ufi yennen nu adaba tiktok nu go busa hanu busu arabni yo nama jesi yo sasa side si jesi furete ansolan birdrip sin simale oru akka kesi darba akaramit jara kenya dubbi gababdu miji yontun akka ata sin tudute fi enyu kajes allah wala rabbi biha garumma woni refu an to blesari ya wala fanda padde laki kanami to blesari so basin jef di fa mana goditi miji yontun nam wata warana tu jesi warana rabatu war arabade war awal chaf de mani miji odana kabri sin dor kinati rabbil amata godu fi jadu ay goda male akajan datin dubbatina gze jettu dugumate arabni kunna majesi an sora no mare oru khaysan na matarba namni mareefi jecha kana gze ati jetula jecha kana tu miji yontu jecha kana gze mesru mara gara kitulala mera gara kitulala abba akanan janne gurba sabo akinje abba haqala lakije obboleessa ilma haadhaa ishii dubbisinaan je'anii dubbii akkamitti umurtani amma yaada burqaan afran kalloo yaada waliin dhageenya hanqana dhufne ani achitti hin dhaabne hordofaatiin jira naa'uun dhageenye bar wace rakkoon qabu burqaan waan waliin dhageenye dubbate abbaan haqaatis waan isaan fakkaatti dubbachaa jira ana gaafachuu qabda munir dhimma kana siif fudhatee gadi bu'e eessaan geesse imrishaan akka inni teemi dhimma kana dubbii tana xumurii goolabii haqa isii waan jiru ummataaf ibsa godhi jetteemi akkasuma jette akkas jetteemi duuba nama dhibba shan irratti sa'a tokko ta'etti kenne eegaa duuba abbaa dhimmaa dhaggeeffachaa jirtanii bar amma dhimma kana fudhatee gadi bu'ee kanaa dhaggeeffachaa jirtan eessaan geesse jaanni bar namni tokko wayi xumurree dhimma kana hin xumurree bar waa daddawaasir keessa ji'a kana keessatti reefka sadii darbame wayi isii qofa kaan irraasmaan dubbanne yoo eegate nam sadii reefka sadiitiitu akkana darbame itti fufna obboleeyyan kiyya lakkii xumuraa yaada keessan xumuraatii isiniin dhaggeeffadha samboosaan ifaan isinii godha birishaa fixadhu anaatiitu dhimma isaan gee maammee ol laqe kuna maammeenis waan isaa haa dubbatu mirga qaba ani dhimma ilaala lafettiin harkaa qaba kanaaf obsan birishaa fixadhuuti gaafa san dubbifnee turre yaa mee mubee waan kana gartee jalqabarra mubee kiyye dhiifa mallee naa godhaati hawaasa dubbii tana isaan warri gandeessiisan dallaala ta'uu malanii irraa dhaggeeffanne xumurree san boodaan paartituu gadi bu'eetti axxarree isinii dhufeemi kanumaa bar dubbii gabaabaa qalbii takkaan na dhaggeeffadha okay obboleeyyan kiyya birishaan bilbila nakkanne gurbaan intala fidee dubbate sanis bilbila natti kanne ittiin bilbile obboleessa kiyya ati ilma haadhaati ilma abbaati jiraan ja'ani bilbila kana dhuftee laayivii irratti intalti tuni viidiyoo bantee intala haadhatiyyaati intala abbaatiyyaati waan akkanaatti duute jettee ragaa nuu baata jenna lakkii ani obboleessa isiitii miti naan jee shakkii keessa seenne jechuu oo dubbiin isinii galte namni kaan ittiin bilbile lammadaa ani obboleessaa miti naan jette sadaffaa irratti itti bilbile ani obboleessaa miti ilma gaddaati oromoo wanni nakkanni tan obboleessa nuu fidiidha obboleessa haadhasii abbaa isii waliin dhalatan nuu fidiidha jettanii bilbila natti kannitan sadeenuu bilbilli natti kanname obboleessaa miti kanaaf dubbiin haaraan ka'uu qabdi jeetiin arra anaa wanta banuu deemu namni invaayitii koo mana mubaarik jennaan gastii kiyya cufee gamana dhufe jechuu kanaaf wanni abbaa haqaa jee sirriidha kunis wanni burqaan jee sirriidha rakkoon qabu qoranne hanqa takka deemne garuu obboleessa haadhaa fi abbaa garaa tokkorraa dhalate ilaamaa nuuf dhiyeessuu dadhaban isa ka addaan nuu baasu viidiyoo as bahee jechuu hawaasa kan irratti ani abaluuti intala gurbaa abbiyyooti abbaan isii abbiyyoodha adda baafadheetiin jira
bakka araddaa ishii dabaafadheetiin jira. Ani ilma abbaa isiiti ilma haadha isiiti jee viidiyoodhaan bahee wanna kana siif ibsa nuun jaaniimi nuu dhiyeessuu dadhaban hin soban jechuu. Ani wanni dheengadda wanni haasoo ilee hundi furuush godhe diiga jechuu. Ani karaa abbaa haqaatti gore jechuu ammaan. Fayyade. Awwaalcha kan awwaalle gootee. Akka dubbintu seeraan laalamtu. Akka michoota laa teessee dubbintu poolisii baasan goote. Obsi. Abbaan maaliif gidduu lagaa adubbatu? Gaafii lafa gaafii gaafa deemu. Bareeda. Reefka kuni meena dhaggeeffadhu. Reefki kuni achitti darbamuu isaa malee nuti mana yaalaatis dheyne reefki isii bakka biraatti gaaratti deebisanii darbanu diraamaa ta'uu ammaaliif ji'a kana keessatti mana dhaggeeffadha. Micciyoo takka tanuma isii guyyaa 15 torbee lama guyyaa 15 baatii miti guyyaa 15 dura reefki isii tallaajaa jiran nun jedhan. Okay jenneeti wuccu guddaa ministeerii Itoophiyaa irraa xalayaa xumurree mana yaalaa dheyne. Mana yaalaa keessa tallaajaa keessa dheyne dhabne. Dallaalatti deebine gaarattiin darbee nuun jette obboleeyyan kiyya na dhaggeeffadha uummata waa daddaa wasir kana naas ni hima. Lookeeshina nu kannite gaara san dheyne reefka dhabne. Micciyoo tanaas namni achi dhaqee arragaaggaxe hin jiru. Reefka kana poolisii fuudhee marree fuudhee aniin amanu warra waa daddaa wasir an akka kiyyaatti. Nama walaba ta'e reefka sanuu amma mucaan san fedha waliin dalagatanii uummanni kun fedhu kutaa fedhe haa ta'u maqaa kutaan kaasu'an. Dallaalli walitti hidhatan akkana jee akkas jee waliin jaan isaan nuti hanqa xumuraa jala deemnee jechuudha guyyaa 15 dura irraa ka'ee mana yaalaa Itoophiyaa irraa waraqaa fitnee tallaajaa keessaa dhabne gaarattiin darbee jettee lookeeshina nu kannite dhabne jechuudha reefka duraa. Kanaaf reefki micciyoo tanaatu tallaajaa jiramoo hin jiru poolisii fuudhame hin fuune waan mana yaalaa dhaqee arragaaggateen jiru namaan itti godhee jira naaf obsaa kan. Tallaajaa dheyne moo gaaratti deebisanii darban moo diraamaa dalaganii ani dallaala waan hin amanneef karaa gaafii din gaafadha garuu karaan ani itti qoradhu jira. Maaliif ekspiriyaansiin muuxannoon qaburraa jechuu kiyya. Abbichi kana dhufee dallaalli miccoo shamara takka fidee akkanatti dhukaasanii akkasii dhukaasanii niin dhaggeeffadha hawaasaa wajji. Hawaasa irraa addan ta'u. Ati muniira ajandaa feeta naan jaan yoo haqanii wanta jette. Ajandaa feeta kijiba hattuu jaaniin irratti duulan. Ani akkasumaanuu dubbii san gadi fudhadhee ani hin amanu. Micciyoon dhuftee jette haa jettu rakkoon qabu. Iccitii takka fudhanne bilbila adda fudhanne gadi bu'ee obboleessa bilbilee obboleessaa miti. Obboleessa bilbilee obboleessaa miti. Aha. Yoo uummanni san haqa qabaate obboleessii haadhaa fi abbaan isii kunoo mana mubaarik ni jira as jala jirani. Obboleessii yoo ka jiraatu ta'e ijoollee dengedda akkasii fidee dubattii dubbistee yoo jette ol seenaati. Ni xumura. Ani obboleessa yoo jette kunoo ol seeni mubaarik lakkoofsa 8 barreessi viidiyoo bani ani intala haadha tiyyaati intala abbaa kiyyaati jeeti as bahi. San boodan gaafisi gaafanu. Viidiyoo cuftanii shamara fiddanii ani dallaala gaafii gaafachaa jirraa bara. Ani beekaati waan irraa fudhannu fudhachuufi malee asirra nan dubbisina. Kanaaf obboleessa kiyya ammeeksi ol gochi kunoo ani kanaan joo barbaada bilbiliin akka inni tanis imirisha obboleessaa miti ilma gandaatuma jaan kijiba dhufuudhaafis hayyamamuu hin qabanii hin soban. Kanaan joo barbaada. Namni gaafadhu amma turan tokko dubbanne waa tokko adda sinii baasaa nis maa himiyooti qabadhaati. Mucaan kun ituu gabaabaa dhaga. Yamanirraa ii gara Saudiitti dhufaa turte moo Sauduma jiraataa turte mucaan kun? Gaafii gabaabaa. Yamanirraa gara Suudiirraa turte micciyoon taariba. Tokko. Lammaffaa. Amma dubbiini inuma iyyitanii an dubbadhu maleedha malee yoon dubbadhe maleedha malee waa tokko wanti nu furmaata buufne jiraare hin jiru. Ilmaan Oromoo kutaa 11 dhaggeeffadha dhagaa wal dhageessa. Mucayyoon kun intala Oromooti. Takka waan argamee hin beekne birdilibsiidhaan maramtee gatantee yoo dhugumatti garaa siin nyaatte yoo dhugumatti obboleettii qabaattanii haadha qabaattan biyya alaa keessa jiru. Kan dubbachuu fi danda'u ka irraa beeku yoo jiraate kottaa nu dubbadha. Ol galtanii nata ajandaa kana arge nata ajandaa kana akkana godhe natu footoo kaase miti. Namni footoo kaase sun footuma kaase malee wanti ni beeku hin jiru miti. Hin jiru. Hayyee
namni mucaa kana Yamanii keessa namni jirtan namni mucaa kana beektan namni Saudi Arabiyaa keessa jirtan namni mucaa kana beektan yoo jiraattani kottaa ol gala waan darbe irratti kaasinaa waan ammarraa kaasee fuulduratti deemnu malee waan ammarraa obboleessinis jawwaala hin qabu. Anaa sinii dhaggeeffadhaa dhufiyya. Mucaan ijoollee jaarsooti. Khaliifii fi isiillee ganduma tokko. Khaliif ammas raagobbii kunii fi isiillee ganda tokko. Ijoolleen mucaan lagamitte. Mucaan biyya gorseente. Taa'ee kijiba yoon hime rabbiin naanaa gaafatu boruun dhaggeeffadha. Ajandaa sin godina yoo dandeessan gaafii namarraa fudhadha. Mucaan jawwaala hin qabu, tiiktook hin qabu, jawwaala ni qaba. Obboleessi ka dhufe amataarraa dhufe si haa galu dhaggeeffadhu. Mucaan ka dhufte dheengaddu guyyaa mucaan irra taa'ee nyaata. Sini galee. Jarri kun jara keenya, jarri kun gosa keenya, gosa isa kan beektu gosa isa yookiin Harargee, Arsii, Shawaa, Wallaggaa namati. Achuma keessatti gosa wal qixxeetu manni maal godhaa jira? Yoo tarii ilaa intalli kun akkan shakkutti intalli duute kun rabbiin akka kee baasu an du'aa isii kadha miskiina ko tarii yookiin gosti isii yookiin xiqqoo yookiin namni yaanni firoonni isii muraasa namoota beekamtii hin qabne warra baadiyyaa ta'uun mala akkana hubadhetti jechuudha. Warri immoo hin ajjeese jedhamu kuni warra dallaalaa, warra jajjabaa, warra Finfinnee keessaa mana qabu, warra gosa jajjabaa, warra akkasiin dhossama waan akkana. Wanta kanaamu nama nyaata. Gosti miskiinticha haqiin baasumo. Wallahi fottoseen baasaan. Wallahi rabbi takka itaan qabaan eebban qabaan. Fottoseen baasa garuu na nyaata jedhan sodaadhe wantichi. Gosti sii warruma gosa jabaa takka eessattuu warruma gosa paaworii qabatuyyuu haqni isaa baafi. Hagasuma ga'uun mucaan duutee gatamtee birbirsiidhaan rabbiin shaffanee bismillah yaa rabbi. Yaa rabbi haqasii oolchiteen bulchina. Ilmoon durbaa duutee birbirsiidhaan shaffanantee gatamtee torbee ga'uunu waa qaba. Maal qaba? Yookiin bakka mucaanii warra gosa muraasaa jedhamti bakka miskiina. Warra akkasii yoo taate haqni isii warruma gosa bobokkisuutiyyuu warra gosa guguddaa kana bobokkisuutiyyuu intinaa ta'a haqa baafata malee haqasi dhossa malee. Dubartiin tokko naannoo Harargee keessaa baatee duutee keessattu an Harargee gajjabeesseen Oromoo kamii Jimmaan caala Harargeen beekama. Dubartiin tokko naannoo Harargeeti baatee duutee akkasitti birbirsi tokkifamee geeffamtee gatamtee callifamee taa'uun mataa koo keessatti waa uumeera. Sorry. Ani dhimma kana keessan galu. Dhimma kana harkas miilas mataas keessaa fudheera.